Barancha barsiifna qubeedhaan jalqabna wallaalli habaatu katabna dubbifna wallaalli dukkanaa ija qalbii doomsa barnoota filanna. Assalamu alaikum warahmatullahi akkam nagaa jirtanii barattoota keenya bakkuma jirtanitti nagaa rabbii keessanuuf jiraadha isinin jecha warra gara keessaatiin dhuftanii gaafilee nagaafattantu jirtanii gaafilee sun lakkoofsa 1 2 3 jennee lakkaa'uu takka takkaan ni beekna garuu walirratti daballee lakkoofsi hammana jechuu hin beeknu akkamiin warra jettaniif har'a kutaa tokkoffaa isinii qabadhee dhufeen jira kutaa tokkoffaa kana keessatti haga dandeenye barannaa garuu lakkoofsa tokko haga biiliyoona tokkooti akkamiin hammam yoo ta'e walirratti daballee biiliyoona takka akka ta'u haga sanitti ni baranna har'aaf kutaa tokkoffaa eegallee jirra gaafilee qabdan hunda barattoota keenya haga dandeetti isinii deebisuuf yaaliin godhaa wanta sin dhibe wanta barachuu qabna yoo kana baranne gaarii jettan gara keessaatiin natti ergaa achaadha warri garee keessa jirtanii warri as jirtanis komentii jalatti barreessuu dandeessanii kanaafuu isinirra wanti jiru maali viidiyoo yeroo isinii dalagetti like tuquu yoo subscribe hin goone immoo subscribe gochuu hin dagatinaa namoota hedduudha share godhuu hin dagatinaa isinin jedha amma gara barnoota keenyaatti imalla. warri beektanii kanaafuu har'a kutaa tokkoffaa waan ta'eef tokkorraa eegalame duwwaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 warri hin beekne jalqaba maal godhuu qabdanii lakkoofsa amma jiran kana duwwaa haga sagalee jiran kana qabachuu eega kana sirriitti qabattee lakkoofsa miiliyoonas ta'e biiliyoonas ta'e lakkoofsuma kanaan ala lakkoofsi mana 10 kanaafuu kanumaan barreeffama mana 10 jechuun 10 20 30 40 jechaa deemnaa jecha maaliif tokko haga sagalee eega baranne 10 booda maaltu jira 11 12 jechuun malee waan biraa waan hin qabneef kanaaf mee amma tokkoo fi duwwaa kana yoo barreessine meeqa ta'a 10 asiqnee ammoo lama kana kaa'annee lamni kun qofaa lama ta'a duwwaa takkaa yoo fuuldura keenya meeqa ta'a 20 sadii kun sadii uumaa garuu duwwaa takkaa fuuldura yoo keenya meeqa ta'a 30 40 50 60 70 80 90 jecha lakkoofsa kana akkanatti haga 90 tartiibaan barreeffanne akkuma argaa jirtan lakkoofsi mana 10 dijiitii lakkoofsa 2 jecha lakkoofsa 2tu walitti dhufe mana 10 ta'a 20 30 40 kan jennu jecha amma immoo lakkoofsa mana dhibbaati lakkoofsi mana dhibbaa meeqatu ta'a lakkoofsa dijiitii 3tu dhibba ta'a mana dhibboota hayyee mana dhibboota lakkoofni kanaafuu amma lakkoofsa dijiitii 3 barreeffannaa jecha hayyee kanuma jalqabaa 10 kanarratti duwwaa tokko yoo daballe meeqa ta'a 100 ta'a maaliif lakkoofsa dijiitii 3 ta'eera waan ta'eef mana 10 keessaa gara mana dhibbaa sheenaa jecha 20 kanarratti ammas duwwaa tokko fuune yoo daballe meeqa ta'a 200 ta'a maaliif mana 10 irraa gara dhibbaati tarree waan ta'eef 300 400 500 600 700 800 900 akkuma argaa jirtan haga 900 barreeffannee jecha maaliif manni 10 sun lakkoofsa 3 dijiitii 3 yoo itti barreessite maal ta'a 100 ta'a manni 10 meeqa waan ta'eef lakkoofsa 2 qofa waan ta'eef kanaaf 3 eega ta'ee mana dhibbaa keessa sheennee jirra jecha jiddumaan immoo maal yaada seetan barattoonni keenya waan beekan waan ta'eef lakkoofsa kana 100 200 300 jechuurraa mee immoo 100 200 300 jechaa akka 200 guutu isaan agarsiisa jiddumaan 100 gara jalaatti argaa jirtan kana mee akkamiin 101 jechaa lakkoofna yoo jettan immoo maal godhuu qabdanii lakkoofsi tokkotuun mana meeqaati mana dhibbaati ishiin lakkoofsi duwwaa inni tokkotti aane kun mana meeqaati mana 10ti kanaafuu maal godhuu qabnaa haga mana 10 guutu 10 kun hin tuqamu haga mana 200 goonnu tokko sun hin tuqamu jecha
maal goonaree duwwaan gara alaa dhumaa jirtu tuni meeqaa? Mana tokkooti ishiin. Kanaafuu 101 gochuu barbaanne duwwaa mana tokkoo tana haqneeti lakkoofsa takka keenya. Kanaafuu takka duwwaa tokko kun meeqa ta'a? 101 ta'a jecha. Akkuma kanaan 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109 kana booda maaltu ta'uu qabaree? Akkuma argaa jirtan kana mana tokkoo fixne jechaadha 9 kanarratti. Kanaafuu maal godhuu qabna ree? Mana 10 san tuquu qabnaa jecha. Ammaan booda mana 10 nu barbaachisa waan ta'eef. Kanaaf maal goona ree? Duwwaa jidduu jiru kana gara mana 10tti jijjiiruu qabnaa jecha. Okay, akkamii yoo jettan jalqabaa kana mana 10 barreeffannaa, isa kaanis akkuma kanaan itti fufna. Akkuma argaa jirtan amma hundaa'uu mana 10 san tokko deebi'eeraa jecha. Maaliif jennaan 100, 10, 111, 112 jecha haga 19 ga'ee jira jecha. 120tti yoo deebisuu barbaanne maal goona? Mana 10 kana tokko tana jechaadha kan jidduu jirtu tana 2 deebisna. San booda maal ta'a? 22 jechaatuma deema hamma 29 ta'a jecha. 30 godhuudhaafis 2 kana 3 deebisna. 40 godhuufis 4 deebisna. 50 godhuuf 5, 60, 61 jecha lakkaa'uudhaaf 6, 70 jecha. 8, 9. 199 kana booda maaltu ta'uu qabaree? Mana 200 sheenuuf manni 100 kunillee 2 ta'uu qaba. Manni 10 duwwaa, manni tokkos duwwaatti deebi'uu qaba. 200 ta'a. Kasaniin alaa 200 akka ta'u jalqaba barsiiseen jira waan ta'eef 201 jechuunis bifuma amma barattan kanaan barreessuu qabdanii. Barnooti kiyyaarraa akka hin dheeranneef asumatti hin gabaabsee xumuraa. 1,000 kaasnee kutaa lammaffaatti 1,001, 1,002 jecha akkamiin akka barreessinu, 10,001 jecha akkamiin akka barreessinu, 1,101 jecha akkamiin akka barreessinu kutaa 1, kutaa 2, kutaa 3 jecha sin barsiisaa. Har'aaf asumatti xumuradheen jira. Nagaan naaf jiraadhaa haga barnoota kutaa lammaffaatiin lakkoofsa walitti deebinutti nagaan jiraadhaa. Barachaa barsiifna qubeedhaan jalqabna. Wallaalli habaatu katabna dubbifna. Wallaalli dukkanaa ija qalbii doomsa. Barnoota filanna isa jiru.